Sababiilee gara lolaatti nama geessan. Asirratti wanta hubatamuu qabu uumamumaan dhalli namaa gammachuu fi gadda aarii uumamaan kan kennameef ta'ee yeroo tokko tokko namoonni waanuma xiqqoorraa ka'anii gara lolaatti deeman ni mul'atu. Kuni maali hoo jenne beektonni adda addaa, saayintistoonni adda addaa, namoonni waan kanarratti gahumsa qaban waan muraasa lafa kaa'aniiru. Sunninis sababiilee gara lolaatti nama geessan hir'ina waliigaltee, of arguu dhabuu, gargar qooduu, fedhii ofii caalchisuu, gaarummaa dhabuu, balleessaa hojjechuu, hawwii aangoo, hubannoo dhabuu, yaadaaf iddoo dhabuu. Warreen kun salphaadhumatti ammaaf ammatti yerootti gara lolaatti akka namaan wal lollu nu taasisu. Kanaaf warreen kana sammuutti qabannee jirra hoo ta'e namaaf furmaata kenna malee gara lolaatti deemuun nurra hin jiraatu. Atis kana sammuutti qabadhu, dursii gara lolaatti hin deemin.